taphachuu eegalanii jiranii kubbaa addekimiyaadhaaf dabarsee kanneen jira goolii gaa yoo galchuu wallaalte ifirrattis galchuu ni jirti ifittis hin galchinii jeeni dhaameefi amma tapha isii goolii galchuu garuu lakkoofsan kannineef kubbaa kanneef malee lakkoofsa isiin uffattee taphattu hin kannineefi lakkoofsa meeqa akka taphattu hin beekne ammaan dura maammee keenya dhaamsitni akhiraa wanni si dhaamu barbaade of eeggannoo cimtuu godhuu qabdu si jalatti hidhatanii jiran si jala naannawaa jiran si fayyadamuuf deeman atis sammuu teessi qollafaniiti egaa akkaatiif dura balleeftee yaadne si godhanii si fayyadamuudhaaf wanni si bilbilaniif ilaa hanga ammaa nammeeqaan gamaa gamanaa bilbila isaanii yaalii goonee maal gooneetu dadhabne arra isaan bilbilanii si dubbisuun isaanii san si fayyadamuufi goolii akkasitti hin galchine kubbaa dabarsanii olii kan nu jiran san of eeggannoo cimtuu akka gootuun Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota caalaa Top jira jirtu ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwan kan gola addunyaa mara keessatti argamtan bakka jirtan maratti nagaa fi salaamanni koo kan onne irraa burqira haadha qabuun isiniin jaa. Maal qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolamu. Egaa akkuma beekamutti akkuma waliin beeynutti Didier Drogba ni beeytan. Didier Drogba lakkoofsa 11 taphataa Chelsea kan dursan bakka isaatiin bu'ee jee rakkooni yookaanis Mr. Zakkooni goolii isaa taphasaa eegalee jira taphachuu eegalanii jiranii kubbaa addekimiyaadhaaf dabarsee kanneen jira goolii gaa yoo galchuu wallaalte ifirrattis galchuu ni jirti ifittis hin galchinii jeeni dhaameefi amma tapha isii goolii galchuu garuu lakkoofsan kannineef kubbaa kanneef malee lakkoofsa isiin uffattee taphattu hin kannineefi lakkoofsa meeqa akka taphattu hin beekne ammaan dura goolii galchuu wallaaltee ifittis hin galchin gaayiti goolii sirriitti galchii yoo goolii tana akka galchitu taate waan barbaaddu hunda argachuu ni dandeessaa jeeni haramitti goolii akka galchuu deemtu kan waliin laallee garuu tahaa jechuu ta duraati gaa qabxiin duraa deebitee geeluma isii ikraame saayibtittuma isii irratti goolii galchuu deemti na fakkaata goolii karaa ikraamee garagalchitee jirti elloonuu gooliin isaan kubbaan isaan walii kananii goolii galchi waliin jaan Drogbaan yookaanoo rakkoon maammee barbaadaa jira maammee maaliif akka barbaadee maaliif akkatti bilbilee bakkaan ansiin jeetti zaan ansi barbaadetti halkanii saa taatu guyyaa saa taatu sa'aan ansi barbaadetti yeroon ansi bilbiletti bilbila kana yoo deebistee kanaa bilbiltu taate ati na argachuu hin dandeessu yoo ansi bilbilee malee yeroon ansi bilbiletti hatattamaan bakkaan ansiin jeetti fedhoo halkan ta'a fedhuu guyyaa ta'a fedhuu dukkana ta'a fedhuu ifa ta'a hatattamaan yeroon ansiin jeesanitti bakka sanitti argamuu qabdaa jee itti dhaadatee gurbaa kana sodaachisaatis jira garuu maaliif akka barbaade maal akka isa duuba jiru baay'ee na dhibaa jira gurbaan san xiqqishoo guun ilaalu miskiina tokko na fakkaata maammeen san baay'ee miskiina obboleettii isaa ta afaan qabatteetuma taa'uu malee hin dubbanne san haadha ilmaan sii irraa fuudhanii jiran abbaan mana sii kun yakka guddaa kana keessa seenee isiillee yakka kana keessa naqee ilmaan kana baatii 9 guutuu gara baadhattee dhalte isa kana abbaa isii mana sii kanallee jala deemtee barbaaddee ilmaan sii kana gaa baatii 9 itti ilaalattee gara baadhatteeti waggaa meeqa guutuu duyda baadhattee guddiftee ilmaan kanaa siin geesse arra silaa bakka inni jiru deemtee akkasi qubatti ilaattee mootummaa taatus warra inni rakkee yakkarra hojjetee gartee isa barbaadu jiru taatus kunoo bakka kanaa jira kottaa jettee isa san qabsiistee ilmaan sii kana fudhattu jirti malee bakka kanumatti afaan qabattee akka dheegalaa nama afaan hin beekne gartee gurraanis hin dhageenyetti cal jettee teesseetu ilmaan kiyya maal faayidaa bakun way waachuun ta'aniitum hiis hin dubbattu odeeffannoo bakka inni jiruus namicha silaa yakka dalagee gartee ilmoo namaa haadha intala baatii 3 garaa qabdu ilmoo garaa darbe san nadhoo san irra bobbaasee obboleettii isaa sanii fi saayibtitti obboleettii isaa saniis irra bobbaasee intala tana garaa darbe san dhayitee qubatti laattee kunoo gurbaan isin barbaaddan kana akka hojjete an ilmaan kiyya naa gallakkisa badala jettee dubbattu cal jettee afaan qabattee teessi akka duudaatti garuu maammeen san guyyaa san isaa quban qabne micoo jawaatee san fuudhanitti kannanii irra darbee biraa fi namuu agarree jira viidiyoo angooyyaa gurbaan viidiyoo irraa waraabbatee jira dhimma kanaa bakka kanaa geessi osoo hin jeen itti kanneetuma micoo irra darbeetuma galaana san keessa rooba san keessa halkan saasaniin halkan gurraacha irra darbee fiigee baafate harkaa odoo micoo tana dhiisee gurbaa saniin kabajee jala kafii kutaate micoon tun waan hin dubbannee daa'ima yookaan makiinaa dhawaa shaaraa walakkaadha
yookaan rakkoo biraatirra mudataa yookaan tokko fuudhee duubaa kutaanii mucaan kun rakkoo biraa keessa seene isa fiigesan itti dhiiseeti kaameraa isaa irra dhaabee michoo tana fuudhee abba bilbilee if sodaate inninis waan deemaa jiru waan arkaa jiruuf miidiyaa irratti waan if sodaate fuudhee mana Abdulaziz san kaa'ee itti bilbilee isatti aboo bakka kanaan nakkootu michooteetiin harkaa qabaa jeeni akka harrifaatti inninis gaa yeroo sanitti yaadeenis aara waan qabuuf rakkoon irra fidu kophaas waan hin deemneef namaa hojii deemaa jarjaranii harkan irra nabbaasaniiti namiidhanii gaa namni abbaan fedhee ni sodaata ilmoodha gurbaa ilmoonis irraa fuudhamteeti haati mana isaatis duraa ukkaamsamtee waan jirtuuf waan fedhe na godhuu danda'a kan jehuun mana namaa sanitti dhiisee baafate lubbuu isaatii haqa qaba miskiina maammeen miskiina yakka takkallee hin qabu yakka biraa keessa isa galchuudhaaf ammallee gurbaan mujrimtichi itti gaafatamaan garee mujrima alaqaa jennaanii hoggana mujrimoota jechuudha. Zaa ansi barbaadetti halkan gurraachaas haa ta'u halkan walakkaas haa ta'u afaan bariisaa zaa fedhe haa ta'u za'an ansi barbaadetti dirqama harkamuu baana daleetu na godhachuu deemta moo maal na godhachuu deemtaa jaa miskiintichi lubbuu isaatiif sodaachuu dhiiseeti akkaan si jala dalaguuf na barbaadda moo maaliif na barbaadda za'aa saniin kophaa kiyya akkamittiin si dhufa maamme yaabooti miskiina jarri waan rabbiin hin feene gartee tanaan neessan san falfala isaanii saniin si tuqanii sin dhamaasinatiis yakka kana keessatti harka sin cuuphin of eeggadhu wanni nan siidhaa moo asbaanuu ati miskiina waa takka keessaas hin jirtu dhugaadha bilbilaan fidanii ilmoo namaa san sirratti darbanii qubaan qaba akkuma laallee agarru ragaadhaa wajjiin viidiyoodhaa wajjiin as dhiyeessite akkas irratti darbee fiigaa jirus waan ati quban qabne keessa ammallee akkanatti sababa gartee abbaan jaarsi gartee obboleetii teeti achi taa'ee siixatu jirana fakkaatti beekaa akka nama zakkoodhaa wajjiin wal dhabee fakkaataniitti kaameraa duuba taa'ee qajeelfamatti kannaa ka jirus viidiyoo isaan maraa jiranis ni agarra beekaati malee kaameraa duuba taa'ee qajeelfama kan nuuf waan takka hojjechuu hin danda'an ajajaan isaanii guddaan isa qulfiidha inni qulfii isaaniiti kanaafuu yakka biraa keessa sinaquu fi goolii biraa sinaquudhaa fi gartee michiyoo sanis si galchee fi ijoollee tanaas dirqama sirra qabu gumaa sanis akkas irratti as deebi'u ta'uu mala waa hedduudha si xaxaa jiranii shirai maammee keenyaati miskiina baay'ee na gaddisiisaanii baay'ee na yaachisi dhimmi keetii ummata kana harka kophaa kee akka hin buuneen dhaamsa kiyyaa akka jara kana harka hin seenne of eeggannoo guddoo godhe yaabboleessa kiyyatii kun miskiina garuu furmaatee fi jo'aatee akka duraanii sanitti akka ammaan duraa sanitti isaanii firraa quban qabdu dagachiisan akkasii mataa gubbaa isaan dhaabbadheetiin dhaqee fidee lukkuu mataa gubbaa kaayee akkasii gubbaa shubbisa kubbaa sanitti kannee isiif dura buusee gartee kubbaa saniin shoora taphachuu taates wallaahi siin jee ni jirra isaaniif dura buuseetiin shoora akka dheengata taphadhee jara san miidhee kophaatti isaanii quban qabne amma dachiin hundi seexaramtee jira shoora akka dheengataa saniin taphadhee jettee ifin cinqin nutis waan dandeenyu waan godhuu qabnu waan dirqama nurra jiru hundaan nuti lafa teenya hidhannee jirra karaa sin harkattan akka mandura taphatanii gurbaa dheeytanii mataa gubbaa firii jaalalaatiif isaa isaanii akkasiin nagee tattaa'u irra dhaabbanneeti akkas goone jettanii yoo khayyaaddan taate dogoggortanii jirtan carraa akkasiisan numan harkattanii siin jee nutis waan godhuu qabnu dirqama nurra jiru bahuudhaaf qophii xumurannee jirra furmaateenis tadheengatte gartee akkasitti dagachiisee gurbaan xaaqaan itti seenee fuudhee halkan gurraachaan rooba san keessa geessee isin jidduu fidee akkasitti ilkeedhaan gurra nyaatanii miila nyaatanii higaa akka rabbiitiin akka namaatiin akkaan taatu akka malee taatu gargaarsa rabbiitiin isiniif irra wal dhabdanii gartee ilmoo baat sadii irraa darbitanii osoo cafahitanii akka rabbiitiin isin harkaa fuune san waan akkasiisan itti deebisne jettanii yoo khayyaaddan taate baay'ee dogoggortanii jiraatan laftii akka dheengaddaa sanitti isiniif laalfattii jeetii isin yaadu ani kanaafuu namuutu dirqama isarra jiru waan godhuu qabu dursee waan beekuuf jecha awwanneen isinii dhaamu dhageeffadhaa hordoftoonni keenya ammallee namtichi lammata bakka sanitti deebi'e eenyuyyuu taanaan gocha akka dheengaddaa saniin godha jee yaade taanaan haqasaa gatiisaa harkatee kafaltiisaa harkateeti waan isarra ga'uu taa'aatiif hundaafuu itti gaafatamaan lubbuu isaatiifis isuma mataa isaati balbala qe'ee saniitiin beheetiin akkaan dheengadda isaan godhe saniin godha jee toora san deddeeme taanaan ani isiniifin kimiyaas taanaan obboleeyyansiitii fi maatiisii hundattuu dabarfadheen jiraan dabarseefiitiin jiraan ifirra dabarseetiin jira itti gaafatamummaa tokkolleefuu itti gaafatamummaa isiitii sakkaan hin qaban waan isaanirra gaha abbuma dhimma namaa keessa seenee bultii namaa keessa seenee maatii namaa jidduu deddeemuutu itti gaafatama lubbuu isaatii fi waan dhufaa hundaafuu matuma isaatii qabaa dhaamsi kiyya kana sheer laayik godhuudhaan viidiyoon tiyyatuun illeen akka isaan bira geessu naa godhaa
ما ميغين أم ست اتما خني آخرة ونين سيدامو برباد أو في جنة وجمتو قرو قبت سجلتي لتني جيران سجلنا النواج جيران سيف يدمو في ديماناتيس سموتي سقول فنيتي إيجاو أكاتيف درا باللفتة يا الناس يقولني سيف يدمو رف والناس بالبلانيف إلى هنگام ما نميك هنگام عجمنا بالبلا ساني يالي غوني مال غوني تو خدت دمني الرئيسان بالبلاني سيدبسون سانيسن سيف يدمو في غولي كستنجلشين خبّا دبرسني ولي خنو جرنسن وفي جنّو چمتو كوغوتون